hedduu gammachiisa hawaasa Oromoo hundaaf waldaan ogeeyyota fayyaa Oromoo idil addunyaa Ayhoophaan dameen Minnesota Dipaartimentii Fayyaa Minnesota dhaabbata Wheelchair International Dipaartimentii Fayyaa Ramzii Kaawuree fi Oromiyaa 11 wajjin ta'uudhaan sagantaa talaallii dhibee koronaa kennuuf jalqabee jira. Talaalliin kun kan kennamu ijoollee umrii 5 irraa jalqabee hanga nama guddaatitti. Namoonni talaallii kanarraa fayyadamuu barbaadan hundi koottaatee fayyadama. Odeeffannoo dabalataa argachuu barbaadan 952-807-100 irratti bilbiluu ni dandeettu. Fayyaan qabeenya, fayyaan faaya. Waldaa ogeeyyota fayyaa Oromoo idil addunyaa Ayhoophaa damee Minnesota. Harkafuun kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota miidiyaa Oromiyaa 11 kun qophii sona guyyaati. Qophii sona guyyaa keenya har'aa keessatti waa'ee aadde Amaanee Badhaasoo mari'achuudhaaf deemna. Aadde Amaanee Badhaasoo eenyu jechuuf isin barsiisuuf miti. Keessummaa lama qabadhee istuudiyootti argamu. Gara isaaniitti isin dabarsaa turtii gaarii qabaadhaa. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan. Mee gara sagantaa keenyaatti haa tarkaanfannuuti hadhaa waa'ee filannoodhaaf dorgommiidhaaf fiiguu aadde Amaaneeti kan asitti istuudiyootti walitti nu qabe isinirraa haa jalqabuuti mee eenyurraa haa jalqabu? Isaanirraa jalqabu. Obbo Ayyuub isinirraa jalqaba. Daawwattoota keenyaan wal baradhaatii gara sagantaatti seenna. Dura dursee galanni karabbii haa ta'u itti aansee Oromiyaa 11 carraa kana nuuf kennitanii yeroo gabaabduu keessatti dhimmi kun dhimma hawaasaa intalli tun intala gartanii Oromoo guutuu dhimmi kun dhimma gartanii kenna jechuudhaan nu dubbiftan yeroo nu kennitan hedduu galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Akkuma beekamu Amaaneen Badhaasoo koongiressaaf fiigaa akka jirtu hawaasni guutuun ni beeka. Oromoo qofaa miti. Sabni biroos ni beekama yeroo kana kanarratti hundaa'ee mijattii tana akka nama tokkootitti akka gartanii dhalataa ilma Oromoo tokkotti hawaasa keenya wajjin hariiroo mishaa tokko fundraisingii bareedaa tokko akka goonuuf kan jedhu gartanii fundraisingiin kun fundraisingii irraa booda hamilee kanaanii hawaasa keenya bakka jirrutti dhaqqabutti jirra. Kaqaamaanis dhaqqabaa jirru jira. Miidiyaan kunoo miidiyaanis labsa godhanne akka isaan tun gartanii uummanni kun guyyaa asilaan waamicha godhuu deemnu kanarratti akka nu irratti hirmaatan waamicha saniifiin asitti argame. Galatoomaati gara keessan tarkaanfadha. Galatoomi Rabbirraa dhugaa dubbachuu fi Oromiyaa 11nis yeroo gabaabduudha akkuma isaan jedhan kan isinitti himame. Yeroo gabaabduu kan keessatti iskeejula hedduu osoo taayittatanii jirtanuu dhimmi kun dhimma kennettanii yeroo nu kennu keessaniif hedduu ulfaadha. Akkuma beekamu Amaanee Badhaasoo Koongirasii Yuunaayitid Isteetsiitiif fiigaa jirti. Seen Pool keessatti distriiktii 4ffaa bakka buutee fiigdi. Hanga ammaatti hojii babal'aa waa hedduu hawaasa Oromoo bira gahuudhaan waa hedduun hojjetamee jira. Haa ta'uutii garuuyyuu akka sila saba kanarraa eegamutti akka keessattuu heddumina magaalaa lakkuu keessatti qabnutti illee Oromoon bal'inaan gadi bahee Amaanee biraan dhaabbannee Amaaneen eenyu jechuudhaaf yoo itti dhiyaatan namni beekuu danda'a. Keessattuu Amaaneen ijoollee asii guddatan waan taateef keessaa fi ala siyaasaa biyya kanaa sirriitti hubatti ijoolleen keenya kanneen biyya kana keessatti argaman yookiin ammoo biyya kanatti horaatiin jirru guddisaatiin jirru akka nuyi yookiin ammoo akkoota akka namoonni gurguddaan biyyatti guddannee waa hunda agarree dhufnee kanatti Oromiyaadhaa miti ka abdatan dhugaa dubbachuudhaaf rakkoon saba keenyaa itti dhagahama ammoo biyyi isaanii biyya kana. Oromoon hangar'aa waggoota 30 hanga 40 jidduutti kan galu ka gahu biyyoota alaa kana keessa jiraateera keessattuu Ameerikaa keessa hanga ammaatti garuu nama tokkos poozishinii nu ilaallatu akkaataa nama biyya kana tureetti bakkeen nuti dhaqqabdee jirru hin jiru. Kanaaf Amaaneen karaa banaa jirti. Karaan Amaaneen banaa jirtu kuni dargaggeessa yookiin ammoo ijoollee lafaan dhufaniif hamilee guddaa waan ta'uuf anis akka nama tokkootti akka rogeessa tokkootti koree kana keessa illee wanti seenee fi abdiin nuti biyya kana keessatti qabnu akkuma saba gurraacha biyya kanaa waa hundaan duubatti hafnee akkuma Native Americans isaan jedhamanii kana duubatti hafuu osoo hin taane akkuma obboleeyyan keenya akka isaan Somaaleedhaa ollaa kenne olaalte sadarkaa hundatti oofisa hunda keessatti isaan agarta.
maal isaan nama addaa ta'aniiti miti opportunity jiru carraa Ameerikaan qabdu kanatti fayyadamuudhaan jechuudha. Oromoonis yeroo jalqabaatiif amaaneen sadarkaa kanaaf fiigaa waan jirtuuf muuxannoo gahaa fi barumsa gahaa beekumsa gahaa kanneen amma dura even sadarkaa kanatti ol dorgomanii oluu caalmaadhaan waan qabduuf muuxannoo olaanaa waan qabduuf Oromoon qabeenya harkaa qabu kana daayimandii harkaa qabnu kana kunuunfannee iddoo isiin gahuu barbaachisuun akka geettu gochuudhaafi har'a yaamicha ummata Oromootiif sagantaa guyyaa dilbata borumalee iftaan jechuudha. Sa'aatii 2 irratti waldaa hawaasa Oromoo Minnesota keessatti gaggeeffama. Oromoon kamiyyuu iddoo sanatti argamee dirqama isarraa eegamu waan biraatu yoo dhabe hamileedhaan bira dhaabbachuu siif jirra jechuun akkasumas ammoo ilmaan ofii horaa jiraniif illee hamilee itti horuu abdii ta'uu waan ta'eef wanti iddoo kanatti argamnuuf isa kana bal'inaan probably waan biraa booda kaasuu danda'a. Mee galatoomaatiis lamaanuu asitti argamu keessaniif dhimmi adda amaanii dhimma nama dhuunfaa qofa osoo hin taane dhimma Oromoo waliigalaati dhimma sabaaf sablammoota hedduuti dhimma cunqurfamtootaati. Gaafiin ani isinii qabu isin akka koree sagantaa gargaarsaa qindeessaa jiru kanatti sagantaan kanaan dura marsaa jalqabaatis Oktoobarii 24tti marsaan lammaffaan immoo sadaasa 27tti geggeeffamee ture. Marsaa sadaffaadhaaf ammaasitti walitti qabamaa jira. Sagantaan dilbata dhufu geggeeffamu kana jechuudha. Sagantaa kana maaltu adda godha? Guyyaa san maaltu godhamuuf deema? Uummanni Oromoo hoo maal godhuu qaba? It's a good question. Gaafii bareedaa. Maal sagantaa tanaan dura godhameen amma maal adda godhuutu deemama ka jedhamu kun hedduu wannummaan as dhufneefuu isa kana hawaasa keenyatti himuudhaaf. Sagantaalee tanaan dura geggeeffame keessatti fundraising tanaan dura godhame keessatti rabbiin galanni haa ga'u hawaasni keenya akkuma beektu arja waan gaafatan hawaasni keenya bira ni dhaabata. Yoo ati gaafii badde malee gaafannaan hawaasni keenya bira dhaabata. Hawaasni kaleessa kennes irra deebi'ee ammas kennestu jira. Maaliif goolii yookaan seetiin miicattiin tun gartanii argamsiisuu deemtu little bit over $500,000 argamsiisuu qabdi. Isa kanaafi wanni argamee 200,000 wayi waan ta'umutu argamee jira. Kanaaf wanni nu eeggataa jiru gara 250,000 waan ta'u toora akkasiitti nu eeggachuu jira. Isa kana argamsiisuuf fundraising kuni osoo Jaaneerii 3 hin gahiin asitti wanni kun argamuu qaba. Dirqama jechuudha. Dirqama wanni kun. Dirqama lammummaa waliin baana jennee gamaa gamanatti cherchiin hin hafne, masjiidni hin hafne, warri silaa qabeenya qaban ijoolleen gartanii Oromoo maleeyyuu warri gartanii ollaa kennaa ijoolleen Sumaalee qabeen akka nu cinaa dhaabatan waan kana gartanii akka gartanii gamtaan galma jira barbaachisan geennuudha. Isa kanatu waan adda godha. Isa kanatu guyyaa nu qabnu isa tokkocha kan. Isa kanaaf hawaasa keenya kajennu kun keessattuu dubartii Oromoo bakka kanatti guyyaan sun manni sun mana isaaniitiin guutamee akka argamu barbaanna. Irratti dabalamee qeerroo fi qarreen bakka kanatti nu argamanii barnamni keenya yeroo mallaqa keessaan qabu mallaqa guddaa gaafatanii jedha beeta. Kanaa mitoonni nu barbaachise. Nu ansi bira dhufuun ati bira dhufuun anaa bu'aa tokko. Anaa hamilee tokko. Hamilee micattii tanaa. Hamilee yoo jennu akkuma amma gartanii yeroon keesseen dubbatee micattiin tun tokkoffaadha. Akka Oromootitti illee akka dubartiitti illee as keessa dhalattee as keessa guddachuun illee tokkoffaadha. Sagantaa kana gartanii qabnee fi ijoollee keenya waan akkana duubaan dhufu jenereeshinii lafaa dhufu kana ilmaan horee jiran ilmaan as keessa barataa jiran onni isaan barataa jiraniin high level ijoollee guddaan gartanii barachuu jiran space technician ijoollee barataa jirtuun beeka. Maal jechuun sadarkaan kun deemaa jira jijjiiramaa jira jenereeshinii guddachaa jira. Jenereeshinii keenya kana ijoollee hamilee hagana hortee nu as dhufte tan. Ijoollee haganaan akkaniin taana cinaa dhaabadhaa jettee abbaa haadha iyyattu tan. Lammii isaaniiti iyyattu tan. Maal jedhe raayyaan rabbi umrii isaa dheeressu raayyaa ati eessa dhalattee jennaaniin ani jimmattiin dhaladhe malee jimmaaf hin dhalannee jedhe. Okay? Micattiin tun arsi jedhan. Arsii keessa dhalatte malee arsii qofaaf hin dhalan.
Oromoo qofaafis hin dhalan. District afur jechuun imagine kutaan kamuu biyyi kamuu as keessa qooda fudhata. Gurraachillee, Oromollee, Amaarrillee eenyu as keessatti qooda qaba. Ummata kanaaf nama dubbatu jettiin tun. Biyya kana keessatti hamilee tokko hin qabna. Hamilee kana carraa arganne kana daaba harka nu seene kana akkamitti gartanii daddafnee bakkaan geennaadhaafiin hadha guyyaa hadhaa iyyanna jirra. Iyyannaan kun haga dandahameen karaa dandahameen isinis qaamaanis dhaamsaanis akka waan kana bakkaan nu geettan isa kanatu adda nu godha. Guyyaan kun guyyaa yookaan jiraachuu yookaan du'u hafuu yookaan naan ka'u. Biyyattiin tun hafnaan seenaan anaaf sirra jirti. Anaafatti teennee boraatiin boraafannee teeksima qofaan gartanii yookaan haasofnu taate ijoollee gabbaatee jetteefillee biyyattiin tun hamilee horti. Nama duraa sii duubaan dhufuufillee hamilee guddaa tokko horti jennee abdii qabna. Kanaaf hamilee biyyattii tanaa, hamilee saba keenyaa, hamilee dubartii tanaa akka cinaa dhaabannee guyyaa dilbata yookaan alada sanbata guddaa jennu 26tti sa'aatii 2 sa'a waaree boodaati. Galatooma Abbaayyuu gabaabsaatiin deemna. Carraa faalessaatiin isinii kenna. Yeroo geesse gaafiin kiyya rakkinni uummata Oromoo har'a gurra uummata addunyaa dhukkubsuu hin dandeenye. Sadarkaa barbaadamutti jechuudha. Oromoon ganamaa galgala hiriira bahaa. Hiriirri isaa dhageettiin qabu. Iyyanni isaa sagaleen isaa gurrinni uummata addunyaa dhaqqabee jiru. Rakkina kanaaf dhagahamuu dhabuudhaaf nama keenya yookiin dhalataa Oromoodhaa bakka sanii dhabuun rakkina jettee amantaati. Nana mana dhugaa dubbachuuf yoo taate rakkoonni Oromoon bara dabre erga guyyaa Hacaaluu Hundeessaa ajjeesanii eegalee wanti Oromoon hin godhin dhimma protestiitiin dhimma hiriira bahuutiin inaawtiitariidhaan kaampeenimmaan Oromoon irratti hin hirmaatin kaampeenimmaan riikardii cabsuu jala hin gahin hin jiru. Garuu akka addunyaatti dhimma Oromoo kana kaasanii dubbachuun dhabuun saba xiqqaa yookiin saba lakkoofsaan muraasa ta'e harka Oromoo irraa harka tokko shanaffaa Oromootu ta'u saba ollaa kennaa kan har'a waraana keessa jiru kana yoo agarte addunyaan marti dhimma isaanii dubbatan. Sambura darbamee yeroo gabaabaa keessatti mootummaan dirooniidhaan yeroo isaan tumaa jiru kanatti kan diroonii ittisuuyyuu hin argatanii jedhutti jirama. Kuni Oromoo rifachiisuu danda'uu qaba. Kuni Oromootti dhagahamuu danda'uu qaba. Jarri waggaa 27 ulaa hunda qulfii ulaa hunda harkaa qabdi. Oromoon garuu waggaa 27 ergamtuu turre. Jaraaf. Har'a yeroo nuti ulaa kana hin dhadhoofna jennu ulaaleen hundi isaaniitu keessaan laak ta'eera nutti. Laabii hin qabnu jabaa kan ta'e jechuudha. Ni haasofna, hiriira ni baana, waa hedduu ni hojjanna, garuu ammootu keessaa namni nu dubbatu hin jiru. Rakkoon Oromoo kun fakkeenyaaf irraa Somaaliyaa fudhadhu. Somaaliyaa har'aa namachi keessa seenee koongireesii keessaa qaban. Rakkoon Somaaliyaa kanaaniin jalqaba abbaa biraan barbaadanii na dhageeffadhaa kan jedhu achi keessaa qaban. Rakkoo Itoophiyaa not only Oromoo dhimma Oromootu dhiis. Akkuma Itoophiyaatti osoo Itoophiyaan rakkuma addaatu qabaattee namni keessa sanaaf Itoophiyaadhaan maqaa isii ol kaasee dubbatu hin jiru. Dantaa Ameerikaa jala qofa qabameeti wanti dubbatama. Yoo Ameerikaadhaaf bu'aa qabaate mootummaa pirezidaantii irraa dubbatama. Yoo hin qabaanne ammoo namni dubbatu hin jiru. Kanaaf amaaneen iddoo kana seenuu jechuun hawaasni Oromoo yoo rakkoo isaa qabaatee iddoo sana akka argamu taate nama akkatti himattu waliin rakkattuu miti. Nama rakkoo kana sii beeku, nama dantaa ofiitiif jedhee rakkoo kana hordofu, nama ganamaa galgala rakkoon biyyattii sanaa hirriba raffisuu hin dandeenye mataa dhukkubsaa itti ta'u achi keessaa qabna jechuudha. Akka Oromoo osoo hin taane akka Itoophiyaatti. Kanaaf rakkoon biyya sana keessa dhalattu kamiyyuu guyyaa amaaneen iddoo kana seente salphatti himanna, salphatti dhagahama, keessa sanaa nama qabaachuun ammootu Oromoodhaaf faayidaa olaanaadha. Hadha nuuf hin galu ta'a. Hadha waan nuuf hin galleef namni gadi bahee shilingiidhaan yookiin ammootu waan danda'een bira dhaabbachuu dhabuu danda'uu dhabata. Garuu erga isiin achi seentee booda tokkoon Oromoodhaa hadha ala dhaabbatee ilaalu, hadha waa kontribiit gochuu irratti uf duubatti harkifatu baga kana godhee jedhee warra godhee irraa gammachuu eebba kennaa ofii isaatii ammoo keessatti hirmaachuu dadhabe ammoo akka uf komatu shakkii takka illee hin qabu. Kanaaf amaaneen akka achi seentu barbaanna.
ijoollee keenya kaasitiif abdiidha. Anaaf abdiidha. Siifis abdiidha. Because har'a yoo nama achi keessa isiin cabsitee seenuu dandeenyaan borga nama ijoollee kiyyatti malee horadha. Ilmaan Oromootii miti ilmaan baqataa addunyaa kana irra jiran akkuma Somaalee irraa namni seene baqataa biraa irraa seenuun Ameerikaan dhugumatti biyya namoota hundaallee ta'uudhaaf abbummaa wabii nuuf ta'aa deemaa jechuudha wanti kun. Kanaaf Oromoon rakkoo isaa alatti iyyaa baane kana booda keessaan namni ulaan nurraa banu yoo xiqqaate nama balbala nurraa banu qabna jechuudha. Yoo xiqqaate waan biraa nu godhuu dadhabne yoo xiqqaate rakkoo keenya akkamitti akka ibsachuu dandeenyu nama karaa irra nu kaa'uu qabna jechuudha. Eenyutti akka ibsachuu dandeenyu nama karaa irra nu kaa'uu qabna jechuudha. Kanaaf Oromoon mana taa'ee karaa amma hangammaa deemnu irratti deemnaa osoo hin taane hojii dippiloomaasii Oromiyaadhaa fi Oromoodhaaf barbaachisu keessatti namni kun iddoo kana seenuun gahee olaanaa fi bu'aa olaanaa qaba. Har'a kana jedhanii safaruun, har'a kana jedhanii lakkaa'uun yeroo bal'aa nama fudhata malee lakkaa'uun danda'ama. Garuu ammootu waan hangammaa hojjenne keessatti ulaan keessaan nu cufaa ture kana booda yoo isin achi seentan mootu yoo xiqqaate ulaan nu banama. Shakkii takka hin qabu. Yoo xiqqaate nama gattaa'ee nu dhageeffatu ni arganna. Namni gattaa'ee si dhageeffate jechuun rakkoo kee namni si hubataa jechuudha. Kanaaf akkuma tu jette yes dhugaadha. Nama achi keessaa dhabuun Oromoon iddoo garaagaraatii bakka garaagaraatii nama dhabuun rakkoo gufuu guddaa. Gana iskiraachii irraa ziiroo irraa kaasneetiin waa barbaadaa ta'e nama nu dhageeffatu. World Health Organization Tedros Adhanom hangam himatamaa jira hangam kisiin irra banamaa jira achirra taa'ee aangoo guddaa kana qabateeti gahee olaanaa taphatee TDF bira dhaabbachuudhaaf jedhama. Maal Oromoon miliyoonni 50 nama tokko iddoo sanaan poozishinii akkasii akka qabaatu har'a warra aangoo irra jirullee barnama akkasii uumuu hin dandeenye. Ofiifuyyuu bar sadarkaa addunyaan beekamtu irraa gadi bu'aniiti gola galanii jiran. Kanaaf Oromoon magaalaa lakkuu keessa argaman. Dhimma kana kan Oromoo magaalaa lakkuu qofa osoo hin taane Oromoon Ameerikaa keessa jirtu. Oromoon addunyaa irra jirtu wanti baran hojjanne jira. Lafarraa dhiisnee barre dhaadannoo Oromoo agarsiisu xiyyaaraan balaliisutu ture. Wantummaan Oromoon hin ta'in hin jiru. Lafarratti rakkoo isaa Oromoon dhagahuu dadhaban waan bare galaana irra yookiin ammoo bishaan irratti bahameetiin protestiin gaggeeffamaa ture. Kun hundinuu kan godhamaa ture nudhaa dhagaaniifi. Not only that, highway namni itti bu'ee hin beekne bare highway cufne 2 miti 3 4 isteeta garaagaraa keessatti ijoollee teennatu itti hidhame waan kana hojjechuu irratti Atalaantaatti nama hedduu hidhame. Gavarnara Minnesota fudhadhu ulaa isaa meeqatti deebine dubartoonni teenya hiriirratti bahan gadi bahee nu dubbisee jira yoo jedhu nu dubbisne. Sababiin isaa maali? Nama jabaa keessaan akkamitti uummata kana dubbisuu didda nama jedhu waan hin qabneef. Kanaaf nama kana iddoo kana kaa'achuun tokkoffaa gaafii akka kanaa kanaaf ulaan hubanuudhaaf gara keessaatiin nama qabaannaa jechuudha. Nu cufanii ala ta'anii nu laalan. Uummanni kun uummata akkamii jedhaniitiin foddaadhaan gad nu laalan jechuudha. Kuni fala olaanaa ta'a. Samira dabree ammootu ijoollee biyya naatiif hamilee guddaa waan ta'uuf yes I agree fala guddaa nu ta'a kan jedhudha. Galatoom yeroon keessamee gara obbo Ayyuubaa deebuuti mee namoota seeraa fi heeraan naannawa adde amaaneen jiraattu filachuu danda'aniif akka adde amaanee filataniif daqiiqaa 2 keessatti akkamitti amansiiftee uummata kana baasuu dandeetta? Gaafii jajjaba na gaafatte akkattiin beekuttiin dahaa ganna dhiisaa jetti tadeettu akka isiin itti beektu akka birooti jechuu akka an birraa fedhusanii miti. An hawaasa kiyya abdii waan qabuuf hawaasa keenya hawaasa adda sadarkaan isaa akka addaatitti ilaalamu keessattuu uummanni gartanii Oromoo galma inni ijaaratee community inni ijaaratee hawaasa inni gartanii jajjabeessee qabu ilmaan gartanii oomishaa jiru masjiida keessa churchii keessatti bakka bakkatti ijoollee gartanii is good citizens biyya kanaaf illee qopheessan akka amaanee kan akkas dalagu jira hawaasni keenya. Hawaasa kana karaa tahameen guyyaa kana namni $20 harkaa qabdu karabbiin sitti beeku ka kiisaa qabdu kasabamaaf gartanii si dhagaamu karakkoon hawaasa kiyya jettee ufitti fudhattu. Bazawee Professor Muhammad Bajabal gaafa gartanii magaalaa DC Dallas Texasitti senataraa fiigu maaliif fiddaa jedhanii
akka fiiguun kunillee hiree Oromootiifis hamilee ijoollee na duubaan dhuftuufis hamilee horuudhaaf malee kaawbooyi kana keessa taa'ee yookaan wiin godha jechuu yaadee qofaa miti jedhe. Ilmi Oromoo ka barate tokko hiree isaa waldhaanuu hin danda'a. Gabbahee waa dalaguu hin danda'a. Mirga hagasii hin qabna dhagahaa dhageeffadha jechuun maaseejii guddaa tokko nuuf dhaame namni sun. Hadhaa mijattiin kaleessa guddifnu sun takalee akkasii rakkattee sadarkaa barnoota haay leeveliidhaan eebbifamte mijattiin tun. Usuu gartanii uummata gartanii amma oofisoota keessa jiran kanaaf isii waliif fuutee sadarkaan isiitiif uummata sanii fagoo adda adda jira. Ammoo anatu ofimuu qaba. Annam akkanaati jedhee dubbachuu qaba. Yookaan namni si dhaga'u si dhageeffatu hin jiru. Hawaasa keenya akkaataan itti baafadhu. Hawaasa keenya carraa mijattii tanaa yookaan lufu taate. Dahaamni harkaa qabnu kun yookaan harkaa nama birootiif kennamu taate. Ana seenaa badaa mataa kee keessatti naqalmaa. Seenaa qofaa miti ilmaan an horaa jiru. Akka amma duratti yeroon keessatti dubbatu ilmaan biyya kana an horaa jiru. Ta sadarkaan jaraa gurdaadhaan deemaa jirtu ta biyya bulchuudhaaf gartanii of qopheessaa jirtu hamilee isaanii awwaalee irra taa'ee jechuutti fudhadha. Kana hawaasni kee akkana dhaga'u barbaada. Kanaaf gabbahe na wajjin guyyaa san yoo birrii doolara 20 dhabde qaamaan na bira akka inni dhaabatee hamilee hawaasa buusan. Uummata amma gartanii dhiyoo kanatti gara doolara 50,000 rees goone. Eessa teennee manuma teennee maaliif uummata gartanii dhageettii namaa qabu uummata waa'ee gartanii mi'aa kanaa wanni kun ofafoodhaaf ilmaan tiyyaaf anaafis bu'aa qaba jedhee warra beekutu akkasirra dalagu jira jechuudha. So kanaaf hawaasa kan karaa kamiinuu guyyaan sun fundraisingii maddi walaabuu qabaachaa ture guyyaa san. Warri profeesaroota tunneen akka Abbaas Faati akka Mahammad Bajabal Faati sababa fundraisingii mijattii tanaatiif jecha cancel godhan. I really appreciate them. Hedduu irraa gaman laal namni nama ofii guddisu jechuun namni wal guddisu jechuun walii beekuu kana jechuun wal beekuu irra walii beekuu wayyaa sitti Oromoon jettu san walii beekuu santu guyyaa san isaanillee hiisisee sagantaa birootitti dabarfatanii guyyaan kun ta'amuu qaba guyyaan kun jalaa baduun qabu jechuudhaan isaanu amananii waan kana guyyaa sannuu guyyaa kana deebisanii jiran guyyaan kun guyyaa jabaa jechuu barbaada. Galatoomee baay'ee gara yeroon keessee gara kee hadeebuuti namoonni tokko ammas adde Amaanii badhaasuu gara Koongireesii USA'tti erguu imala jedhu kanaaf namoota gatiin kenninetu jira. Namoota kanniiniif dhaamsi ati qabdu yoo jiraateef isaan kana hoo akkamiin gara imala kanaatti fiduu dandeetta? Galatoomi gaafichi gaafii ulfaataadha. Yeroo qabnu wajjin ammas waan hedduu hojjechuu barbaachisaa. Rakkinni kenna maal isheete? Oromoon aangoo irra turee hin beeku. Aangoo haqaa argatee hin beeku. Ofiin waa bulchee hin beeku osoo ergamummaa jalaan bahin. Pirezidaantii Oromiyaa kan duriitu Junaayid Saadoo OPDO'n al tokko Amaara, al tokko Tigree, al tokko maal osoo taatu of taatee hojjettee hin beektu jedhe. Kana jechuun maal jechuudha? Oromoon ofiin waa liid godhee hin beeku. Dhugaa jirtu ofitti himuun barbaachisaadha. Yoo sirna gadaa taate malee erga sirni gadaa cabee booda Oromoon namaaf meeshaa ta'aa ture. Oromoon faayidaa aangoon qabdu argaa hin turre. Kanaaf namoonni akkasiif duuba harkifachuun isaanii kadharraa kan madduudha. Muuxannoo dhabuurraa kan madduudha. Ilmi isaanii waa hoogganee sadarkaa addunyaatitti waan ajaa'ibaa dalagee hin beeku arganii waan hin beekneef faayidaa aangoon qabdu waan hin beekneef kana jedhu hin mo'atallee jedhanii hin yaadani. Obaamaanii 2007 yeroo dorgommiif deemee 8 mo'atu namni kuni namni mo'ate jedhee eegan jiru. Garuu namichi ni mo'ate. Maaliif? Mul'ata waan qabuuf jechuudha. Jijjiirama waan barbaaduuf biyyattiin tunillee. Minnesootaan iddoon Amaaniin itti ol dorgomaa jirtu dubartii waggaa 21 ol iddoo kana turte. Kanuuyyuu qaamaan nun beeyin hawaasa kanaayyuu hin beeyne waggaa 21 iddoo sana teettee aangoo kana qofa qabattee jiraataa turteerti. Namni si wajjin kompiit godhu tokkollee kan hin turre. Amma uummanni St. Paul Highway 28 kanarraa eegalee gadi bu'u hanga almost Washington kaa'uun dabalaa lafa bal'aa. Uummanni lafa bal'aa gidduu kana keessa jiru jijjiirama barbaada.
jijjiiramuun ammootu carraan nuti qabnu carraan jijjiirama kana keessatti distriiktii afuriif illee ta'e uummata Oromootiif illee carraan kun carraa deebi'ee argamuu hin dandeenyedha. Kanaaf carraa deebi'ee argamuu hin dandeenyetti amaaniin mo'achuu baattus dubbiin isii miti. Dirqama kiyya bahaa jiraadha kan jedhu. Dirqama bahaa jira ani maaltu narraa eegama. Ijoollee kun kootti abdii horii jira. Ilmi kiyya Harvard University hin deemu jedhaniitiin tilmaamuu jechuun wallaalummaa dhumaati. Madda wallaalummaa irraa baddalu. Kanaaf kana keessaa bahaa qofa jedhaan. Ija bal'ifadhaa laala namni waa hin godha jedhe. Namni waa ni mo'adha jedhe. Namni waa ni ijaara jedhe. Inuma galma sangaa. Garuu maali gamana laalaa gamanaa gamasitti jallachuu dhabu. Waan xixiqqoodhaan karaarraa goruu dadhabu. Amaaneen waan xixiqqoo silaa hedduu isaanii amma akkuma hamileen namoota kanneen kan hunda bira cabsitee deemaa waan jirtuuf hamileen iddoo sana amaaneen iddoo sana ni geetti. Guyyaa sana ammoo namoonni kunniin ammoo ittiin qaana'inaati hadha isin dirqama keessan baati amaaneen iddoo sana akka geettu gargaaraa gadi bayaa kana gochuuf ammoo guyyaan sanbata guddaa kun Oromoo communitytti 2 pm sa'a 2 waaree booda sa'aatii 2 booda achitti argami mee isii dhageeffadhu jedhaanan. Amaaneen nama akkamiitii kan jedhu haasawa isii dhageeffadhu guyyaa haasawa isii dhageeffatte yaada kan kee kan hunda ni jijjiirta iddoo sana dhufu ammootu waajiba godhadhu jedhaan iddoo sana dhufu dirqama godhadhu kanaafi charchi keessa illee wadi jirtu charchi keessa wadi jirtan adara ergaa kana gahani warri masgiida abbootiin amantii masgiida har'a guyyaan jummaadha guyyaa jummaa kan hundi isaaniitu waazii akka godhan barbaada dhimma kana irratti ummata isaanii akka iddoo sana geessan waan biraa hin godhina iddoo sana dhageeffadhaati hingeetti mongeettu achi booda dubbachuu dandeettanii jedhaan. Galatoome yeroon keessee gara obbo Ayyub gaafii keenya gabaabsaatiin deemna. Sagantaan muddee 26tti geggeeffamu kanaaf hawaasa irraa maaltu eegama? Hanga ammaatti waan ijaan agartanii dhageettaniif qaamni isin galatoonfachuu barbaadde yoo jiraate. Waaw dhugamatti haga ammaa waan dalagame keessattuu ijoolleen wal gurmeessanii karaa transportation adda addaatiin warroonni gartanii biizines adda addaa qabu walirraa warri traak diraayivar warri ta'an wal gurmeessuudhaan ammas gartanii ofii isaatiin illee mallaqa gahaa waan silaa bakka gahuu qabu kennuu qaban kennuudhaan hedduu dalagaa guddaa tokko dalagaa jiran. Galanni maali beektaa namu waan dalagu san ana dhoon yeroo kiyya fitee as taa'uuf mindaa argadheetii miti. Mindaa tokko argadhaa miti. Seenaa bareedaa tokko ilmootiyyaaf ta duubaa dhuftuuf waan gaarii tokko dhiisee waan gaarii tokko hawaasaa dhiiftee yoo deemte irra bareeda mallaqa dhiiftee deemu irra mijattiin tun teenna Oromoo saba kiyya afaan kiyya haasofti anaa dubbatti boru naa dubbatti ilmaan boru dhufuudhaaf fakkeenya taati mataa kee keessaa qaba. It's not about winning or losing. Okay? Kanarratti namoonni ammallee irra dalagaa jirantu jira. Hedduu isaanii guyyaan sun dhugumaan guyyaa addaati. Maal jette sheekotiin dheengadda? Tana boonnee akka nama hadiisa himuu boonnee boochifnee ummata keenyatti isinii dabarsinan hunjaan guyyaa dheengadda hoteelatti wal geenne tokko. Guyyaan addaa guyyaa jajjaba. Guyyaan kun guyyaa barakaati. Guyyaa hawaasni illee qalbii gaariidhaan dhaga'u jenneetiin abdii qabna. Kanaaf galanni gaafa galata gartanii amaaneen badhaasoo wiingoote galanni guyyaa san dubbanna. Ammaaf hawaasa keenya karaa jiruun akka guyyaa san nu bira dhaabatudha. Sa'aatii 2 nu jalaan dabarsin akka nu jalaan hanqifne waan qabdu ilmaan kee wajjin keessattuu jenereeshinii lafaa dhufee micatti masanuu ijaallaalee waan isiin haasoftu akka inni caqasu barbaada. So kanaan gara galataatitti gartee dhugamatti namni hedduu waa hedduu dalagu jira. Ijoolleen bakka waa hedduu dalagu jiran namoota kam galatoonfannee kam dhiifnaan guyyaa sanbata guddaa san namuu kanama gartanii nama 10 qabadhee dhufa jedhee dhufe waadaa seenetu jira. Nama 10 uummanni achi baheessuun jechuudha. So kan argaa jiru guyyaa san hawaasni communitiin Oromoo kuni guutamee bakkummaan teenuun dhabamaa kan jirudha gartee. So warra san Rabbi nu haa godhu galataa fi haalli biroollee yoo jiraate guyyaa san wajji haasa'u jiraanne. Uummanni Oromoodhaa jaarraa hedduuf gabrummaa keessa jiraachuutu himama. Nulleen aga dhalannee ijaan argine sanuma ragaa baane.
victimized mentality ummanni Oromoodhaa qabu fuulduratti akkan tarkaanfannis dhorgere jettee yaadda? Kuni dhugaa dubbachuuf yoo taate sammuuni ani homaa gochuu hin danda'u. Carraaqee jira, wareegama barbaachisullee kafalee jira. Kanaaf wama jiru kana fudhadhee jiraachuu naaf wayyaa sammuun jedhu bal'inaan jira. Garuu sammuun kun jijjiiramaa jira. Galata qubee genereeshinii. Qubee genereeshiniin akka genereeshinii isa achi duraa zamana milinik Oromiyaa cabsa irraa eegalee achi duraa afaan isaaniitiin baratee aadaa isaaniitiin baratee assimileetir ta'ee Oromummaa ganee agoobara itti biraa uffate sana cabsee jalaa bahaa jira. Sababiin isaa aadaa isaa afaan isaa illee yeroo barreeffatu qubee isaatiin barreeffata adeemaatiin jira. Kanarraa kan ka'e Oromoon akka durii kaleessa yoo mana barumsaatti afaan Amaaraati wallaaltu tabtaaba gamadaaf jedhamaatiin arsamu hamileen kenna cabaatiin baranne suni amma hin jiru. Amma barsiisaan Oromiyaa keessa barsiisullee taanaan hamilee sitti horata. Jabaadhu siin jedha. Har'a afaan Oromoodhaa sadarkaa 0 irraa ka'ee PhD ittiin baratamee jira. Kuni Oromoo keessa sabboonummaa horatee jira. Sabboonummaa horatee waan jiruuf jijjiirama Itoophiyaa keessatti bara 2018 dhufe kana keessa bu'aa genereeshiniin jijjiiramuuti. Bu'aa sammuun mo'atamuu yookiin ammoo sammuun gabrooma. Namni sammuu gabrooma dura. Sammuun gabroomuu sana keessaa bahee bilisummatti du'a mo'atee deemuu isaa irra waan geendee jiruufi namoonni akka Jawaar Mohaammed wanti isaan hojjetan sammuu bilisoomsanii, sammuu isa victimized isa ta'e, sammuu isa gabroome sana cabsanii achi keessaa bahanii korojoo san keessaa bahee namni ala akka yaadu waan godheefi amma yeroo ammaatti sadarkaa biyyaa keessatti wanti kun bahee jira. Kan gadi qabanii irra ta'anii jiran ajjeechaa, hidhaa kana malee har'a sammuu genereeshiniin lafaa dhufu kun keessaa bahee jira. Sodaan qabnu hin jiru akka Oromootti kana booda. Kan biyya alaatti dhufe kanallee hubadhu. Yeroo qeerroon tokko biyya abbaa isaatti gadi bahee iyyuu galuu hin dandeenye keessatti har'a biyya Ameerikaa biyya guddittii biyya dimokiraasiin keessatti jiru sana keessatti sadarkaa koongiresiitiif fiiguu jechuun mentaalitiin sun jalaa bahanii lakkii ani kam Ameerikaan na filteetu na bulchaa osoo hin taane anuu Ameerikaa bulchuu hin danda'a. Ani dirqama koo bahuu hin danda'a sadarkaa jedhu irra geennee jirra jechuudha. Kanaaf aadaan sun jiraa'ee jira. Keessumattuu warra zamana Haile Sillaasee zamana Dargii keessa aangoo mootummaa nyaatanii biddeena san nyaatanii adaraa milinik adaraa Haile Sillaasee adaraa Darguu warra jedhuu baratan keessa ammallee jira. Garuu genereeshiniin achi boodaa kun kana keessa ba'aa waan jiruuf keessattuu genereeshiniin ana boodaan jiru kun jechuudha. Kana keessa ba'aa waan jiruufi kana booda waan fedhanuu yoo godhan of duuba dhiibanii tursiisuu danda'an malee bakka sanitti mentaalitii sanatti nu deebisuu abadan inuma hin dandeenye. Garuu Oromoon kana akka hin taane hojii bal'atu nurraa eegama. Kana jechuun barbaada. Kanaaf waan gaariitu jiraadha. Sodaan hin jiru amma. Cabsinee baana irra keessa. Galatoomee mee sagantaa keenya haa goolabnuti obbo Ayyub dhaamsi xumuraasin hawaasaaf dhaamta yoo jiraateef. Ka xumuraan dhaamu ka jalqabaa dhaamaa fi hawaasa keenya kabajamoo guyyaan kun ana seenaa guddaa tokko akka galmeessinuudhaan abdii ka qabu. Hawaasa keenya usuu nu jirru, usuu nu taa'aa jirru, usuu dhagahaa jirru hamilee micattii tanaa caccabsinee akka manatti hin deebifne manaa isin dhaamadha. Carraan amma argame kun hin deebi'u. Dhugaadha hawaasni keenya irra caalaan jenereeshinni haaromni kun waa hedduu barachuu jira, waa hedduu arguu jira. Ka akka kiyyaa kun waggaa 30 biyya kana keessatti kaleessa gabrummaa dheessinee miidhama abbaa haadha keenyaa dadhabnee beelofnee karaa dhaabannu dhabnee ibidda jalaa bannee biyya ormaa keessatti baqannee biyya kana keessa ilmaan horree jirra. Ilmaan keenya saniif walii haasa'u jirra. Carraa argame kana itti haa oollu jechuu barbaada. Mee gabbay kamana jirtus an Oromoo yoo jedhu Oromoo Arsii qofa yaamaan jiru, Oromoo Harar qofa yaamaan jiru, Oromoo Wallaggaa qofa yaamaan jiru, Oromoo Jimmaa qofa yaamaan jiru, Oromoo
kutaa 11 keessatti waliin maqaan keenya Oromoo jedhamu koottu mucattiin tun teessanii mee jijjiirame waggaan haaromnis nu haa jijjiiru haalli nu haa jijjiiramnu wal jibbaa fi wal dheesaa mana keessa wal ganuu wal abaaruu nurraa haa hafu saba kiyya gabbahaa guyyaa kana guyyaa bareedaa guyyaa hamilee amaanee qofaa miti hamilee jenereeshina lafaa dhufuu guyyaan garsiifnu guyyaan hamilee itti horru ijoollee fiiguudhaa deemtu guyyaa san haa ta'u carraa kanatti dhaamadhu dubartiin qeerroon qarreen manguddoon abbootiin haawwatiin guyyaa san warri kennitanis warri qara waa hiixattanis ankalee kennee jiran jedhini guyyaa san nu bira dhaabadhu kanaan isin dhaamachuu fedha ulfaadha horaa bulaa guyyaan guyyaa gaarii isin haa ta'u guyyaan guyyaa jum'aati jabaadha hawaasa kiyya sanbata guddaa alada yookaan dilbata sa'a 2 waaree boodaa walgeettiin kennaa hawaasa Oromoo communitytitti Kasempol jiru keessatti akka wal agarru abdii qaba nuuf dhiyaadha kan isinitti dhaamachuu fedha galatooma. Hawaasa keenya keessa waan tokkotu jira. Ilaalchi dubartiidhaaf hawaasni keenya qabu jijjiirameera jettee yaadda amaaniin dubartiidha koongiressii fiigaa jirti hinaaffaa fi ilaalchi gadaanaan hawaasa keenya keessa hardhas jira fiigicha isii kana keessa dhiibbaa godhaa jira jettee yaadda dhaamsa xumuraatti soo qabaatte chumaatti fufu. Gaafii bareeda. I think Oromoon yeroo ammaan tanaa ilaalcha boodattafaa dubartoota Oromootiif ni qabaa wanti jedhu dhibba qulqullaa'ee hin baane. Addunyaa irratti qulqullaa'ee hin baane dhugaa dubbachuudhaaf naata Oromoo qofa osoo hin taane sadarkaa addunyaatittuu qulqullaa'ee hin baane dhibba garagaraatu jira. Dhibba aadaatu jira, dhibba amantiitu jira, wantoonni garagaraa jiran sadarkaan akkaataan dubartiin itti ilaalaman iddoo garagaraati waa hedduutu jira. Biyyootuma garagaraa irraallee fudhanneetiin kan deemnu taate. Garuu waan tokko kaasuun barbaachisaadha. Dubartoota seenaa gurguddaa dalagan Oromoota keessaa yoo fudhanne bara jijjiiramni Itoophiyaa keessa dhufu namni wallaala yoo ta'e malee kantiibaa Shaashamandee dubartiin turte Xayyibaa Hasan naannoo sanarratti waan isiin godhaatiin turte ni beekna. Jijjiirama isiin fidde biyya san keessatti beekamaadha. Akka godhanii karaa irra dabarsan iyyuu malee. Biyya kanatti yoo dhufte Osfaanaa dubartiitu hooggana. Baran Osfaanaa maal akka fakkaataatiin akka ture Oromoon argee jira. Waldaa hawaasa Oromoo community Minnesota dubartiitu hooggana. Waldeenni hawaasa Oromoo guyyaa dubartii kenne irraa eegalee manni sun maal akka inni fakkaatu isinillee agartanii jirtan Oromoon argee jira. Isan qofaa miti ijoolleen Oromoodhaa even baaskeetboolii biyya kana keessatti ijoollee dubartoonni Oromoo dargaggeeyyiin Oromoo keessatti hirmaatan dubartiidha kan hoogganu. Baaskeetboolii kan durin qabni sadarkaa addaa irraan gahaa jiran. Wanti amma hiriira bara darbe gaggeessinaa laallu hiriira bara darbe gaggeessine galanni dubartoota Oromoo magaalaa lakkootiif galuu baannaan eenyuufuu yoo hin galu. Wanti isaan ofirraa bahanii manaa bahanii hooggananii hojjetan waan ajaa'ibaati. DC dhaqii fudhadhu. Hiriira DCtti gaggeeffamu sana yoo laalte boordiin hawaasa Oromoo Washington DC sun dubartoota bal'inaan. Wanti isaan hojjetan xuriinuu keessaan fuudhuu hin dandeettu. Wanti aadaa boodatti hafumaa ilaalchi ilaalamu garaagarummaan jira. Durri dubartiidhaaf carraa kennuu dhanneeti dubartii gadaantummaatti ilaalla. Dubartiin carraa argannaan dhiiraa gadi miti. Ani yeroo biyya ture barsiisaa waggaa dheeraati. Barattoota dhiiraattu yeroo baay'ee sadarkaa barumsaatiin durba afoo deema. Biyya kanatti garuu faallaa sanaatti argan. Because carraa walqixa qaban jechuudha. Kanaaf carraa walqixa dubartiidhaaf dhiiraaf kenninaan abadan dubartiin dhiira tokkoon illee booda hin jirtu afoo deemti. Guyyaa kaleessaa riikardiif taati waan ajaa'ibaati. Qorumsa faayinaal egzaam fiiziksii qoreen ture in sororee fixe. Qorumsa fiiziksii kutaa 11 ijoollee qabxii olaanaa fidan keessa saampilii isinii kennaadha akka dubartiin gadaantummaa hin qabne beekaa waan kana. Nama 9 keessaa tokko qofatu mucaa dhiiraati. 8 ijoollee dubartiiti. Eessaree dubartiin duba jirti kan jennuun. Eessa bakkemmaan dubartiin itti boodatti haftee jirti dhiira akka dhiiraa deemuu hin dandeettu dubartiin yeroo ulfooftu qofa tajaajila isii barbaachisa. Waan addaa isii barbaachisa yeroo ulfarra jirtu yeroo dahumsaaf deemtu. Kanaan ala iddoo kamittuu carraa argannaan dubartiin qabsoo keessaa hin hafne
protest gochuu keessaa hin hafne paarlaamaa keessaa hin hafne sagalee saba isaatiif ta'uu keessaa hin hafne diinagdee baasuudhaan dhiiraa olitti kan baasaa jiru isaanii kanaaf Oromoon magaalaa lakkuu keessaa aangoo garaagaraa dubartootaaf kennee argee jira ittillee amannee jirra. Kanaaf ni hojjetu ilaalchi kun kana booda daangaadha hanga daangaatti cabee hafuu danda'uu qaba. Garuu dubartoota aangoo yoo itti kenninu not only that warri Oromoo Kongireesii magaalaa kana ijaarame agartan yoo taate hooggantoonni namni lamaa dubartoota. Hujii isaan hojjetan walgahii garaagaraa keessatti isaan dhageeffachuun anaaf gammachuu guddaadha. Kanaaf ilaalchi sun carraa dhoorgachuu irraa kan madde nama dhiiraatiif carraa ilma dhiiraatiif waan kennu kennuu dhabuu kennarraa kan dhufe malee abadan wanti kun saayintifikaalillee hin dalagu waan lafatti argaa jirullee faallaa sanaa waan ta'eef dubartiin carraa argatti kamuyyuu dubatti naftu amaaneen carraa argatteeti waan kana ka jalqabde. Osoo carraa argachuu baatte amaaneen osoo barsiisuu baanne osoo dhiinne akka gadi hin baane manatti gadi hin baane isii gochuun hin dandeettu jennee osoo hamilee keessa dhahaa jiraanne waan kana amaaneen fiiguu dandeetti hin dandeettu. Yoo karaan banameef immoo carraan jiraanna amma haalonti isaan dhoorku akka hin jirre amaaneen ragaadha jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo kana keessaa bahuu danda'uu qaba. Carraa argannaan seneetaroonni magaalaa kanaa maali? Seneetaroonni magaalaa kanaa magaalaa kana naannoo amma nuti jiru kana irra kol dorgome Ami Kiloobochar maali? Dubartiin Kongireesmaanonni Sumaalee keessaa nama dhiiraati miti kol dorgomeetiin Kongirees wumanii kan ta'e Adde Ilhaan dubartiidha. So it is about carraa wanti kun opportunity argachuu danda'u. Ameerikaan ammoo biyya opportunity biyya eenyuyyuu gasi dhiibee si hambisuu hin dandeenye waan ta'eef garaagarummaan dhiiraa ol hojjetan malee dhiiraa gad iddoon isaan itti hojjetaa jiran hin jiru. Caalmaayyuu maaltu jira beektaa dhugaa dubbachuudhaaf. Naannolee seeraa bakka dhiirri jiruu fi bakka dubartiin jiru seerri murtii haqaa kan itti argatu bakka aangoon dubartiin irraa qabdu koortii dubartiin hooggantutu murtii haqaa argataa jiraadha. Har'a zamana kana actually wanti lafarra argaatii hin jiru jechuudha. Kanaaf inni kun keessaa bahuu danda'u qabnaan dhumarratti kana erga jedhee booda dhumarratti ani hawaasa Oromoo magaalaa lakkuu keessa jiraniif ergaan ani qabu. Hawaasni Oromoo magaalaa lakkuu keessa jirtan carraaleen dhufan kamiyyuu yeroo hundaa gadduu osoo hin taane yeroo arganne sanatti carraa sanatti fayyadamnee waan godhuu qabnuu fi dirqama godhuu qabnu ofirraa haa baafnu. Yeroo hiriironni garaagaraa gadi bahanii yaamichi si nyaame carraa argametu sana hiriira irratti argamu. Yeroo ammootu ijoolleen kenna keessattuu ijoolleen dandeettii qabanii fi beekumsa qaban hubannoo gahaa qaban yeroo isaan aangoo akka kanaatiif fiigan waan qabnuun bira dhaabbachuudha. Ijoolleen dargaggeeyyii ooyaa keessa jirtan qeerroo keessa jirtan qubee keessa jirtan guyyaan isin amaanee bira dhaabbattanii ummanni Oromoo ammootu isiniif boru ganama har'a amaanee bira dhaabbachuu jechuun boru isiniif bira dhaabbachuu jechuudha. Keessattuu dargaggeessa biyya kanaatiif jechuudha. Keessattuu miseensota ooyaatiif keessattuu ijoollee biyya kanatti yuunivarsiitii deemaa jirtaniif. Har'a yoo isin isii bira dhaabbattan yookiin amaanee bira dhaabbattan amaaneen kaleessa hooggantuu ooyaa turte. Har'a amaanee bira dhaabbachuu jechuun boru bira dhaabbachuu jechuudha. Kanaaf dargaggeeyyii magaalaa lakkuu keessatti argamtan naannoo magaalaa kanaatti argamtan hundumti keessanuu guyyaa kana waldaa hawaasa Oromootti argama. Yoo maallaqa kennuu baattan ganaadha hojiin hojjetamu. Filannootu deemamaa wantoota gara kaawkasiitu jira amma Febraawarii waan guyyaa kaawkasiifaa kan jiru kan iddoo sanatti argamtee amaaneen bakka na buuti amaaneen sagalee argachuu qabdi jechuunis waa hedduu. Uummata kanallee maal akka fakkaatu hamilee uummata kanatti toruunillee isinirraa eegama. Kanaaf qeerroon Oromoo warri ooyaa keessa jirtan qubee keessa jirtanii fi nuti qeerroo Oromoo jettanii warri ijaaramtan guyyaa kana nafina kanneen kalaan ala jirtanis miseensa waan kanaa hin taane guyyaan kun guyyaa isin dhugamatti hawaasa Oromoo keessatti magaalaan lakkuu Oromiyaa xiqqoo akka jedhamtu Oromiyaa xiqqoo ta'uu itti garsiisuu itti dandeetta waan ta'eef carraa kanatti fayyadamaa koottaa iddoo kanatti argamaan yaamicha kooti. Hedduu galatoomaa isin lamaanuu asitti argamu keessaniif sagantaa sana guyyaa irratti. Ulfaadha galatoomaa isin jenna isinillee. Egaan kabajamtoota daawwattoota miidiyaa Oromiyaa 11 sagantaan sana guyyaa keenya har'aa kana fakkaata ture. Guyyaa dilbataa dhufaa jiru kana waldaa hawaasa Oromoo magaalaa Minisootaa keessatti sagantaan aadde amaanee gargaaru waan adeemsifamuuf hawaasni Oromoo hundi achitti akka argamtan yaamicha kenna nutis gamanaan yaamuu barbaanna. Sana guyyaa biraatiin hanga walitti deebinuuf nagaan nuuf jiraadha. Oduu gammachiisaa hawaasa Oromoo hundaaf waldaan ogeeyyota fayyaa Oromoo idil addunyaa Ayhoppaan addameen Minisootaa Dipaartimantii Fayyaa Minisootaa dhaabbata Weelsheer Intarnaashinaal Dipaartimantii Fayyaa Raamzii Kaawunii fi Oromiyaa 11 wajjin ta'uudhaan sagantaa talaallii dhibee koronaa kennuuf jalqabee jira. Talaalliin kun kan kennamu ijoollee umrii 5 irraa jalqabee hanga nama guddaatitti. Namoonni talaallii kanarraa fayyadamuu barbaadan hundi koottaatee fayyadama. Odeeffannoo dabalataa argachuu yoo barbaadan 952
807 1003 irratti bilbiluu ni dandeettu. Fayyaan qabeenya, fayyaan faaya. Waldaa ogeeyyota fayyaa Oromoo idil addunyaa IHOP damee Minisoota. Oromia 11